kabajamoof jaallatamoo maatii chaanaal keenya kan taatanii qixaaf lafa jirtan hundumaatti nagaa faraarri waaqayyoo isiniif baay'atu. Akkuma kana namooti chaanaal kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun comment gochuun hiriyoota keessan affeeruu akka dandeessan isin beeksisna. Akkuma kana mallattoo beelii bukkee kana jirutti buutanii all of gochuun ergaa karaa kanaan darbu yeroo hundumaa akkasiin qaqqabu akkasiin gootan jaalala waaqayyoon isin beeksisna. Egaarraa ergaa tokko isiniif qabannee jirra. Sagaleen waaqayyoo akkas jedha. Gadi of deebisuu fi waaqayyoon sodaachuun qabeenya ulfina jireenya namaaf kennaadha. Gadi of deebisuu fi waaqayyoon sodaachuun qabeenya ulfina jireenya namaaf kennaadha dubbiin waaqayyoo. Kanaaf qabeenya godhachuu yoo barbaanne qabeenya godhannes duuris addunyaa kana taanee beekamu yoo barbaanne inni jalqabaa waaqayyoon sodaachuu qabna jechuudha. Qabeenya kan namaaf kennu waaqayyoodha. Namooti baay'een akkas jedhu hin dafqina, hin amaanaa, hin hojjenna garuu hamma amaaniin argannu. Firoo tokko, boloo tokko qabeenya kan namaa kennuu danda'u waaqayyo. Yeroo akkas jennu immoo hojjechuu isaa ta'a jechuu qoomti jechuu keenyas miti. Hojii hojjechuu qabdu waaqayyo immoo waan isin hojjettan yoo isin eebbise dureessa addunyaa kana ta'uu hin danda'ama jechuudha. Kanaaf qabeenya waaqayyoota namaa kenna. Qabeenyi nuti har'a qabnu kan waaqayyooti. Sababni isaa nuti kan waaqayyooti. Nuti erga kan waaqayyoo taane qabeenyi keenya kan waaqayyooti. Namni baay'een qabeenya isaa akka kan waaqayyoo ta'e hin beeku. Haa ta'uyyuu malee ani kan waaqayyoo kan ta'e qabeenyi koo kan waaqayyooti. Isin erga kan waaqayyoo taatanii qabeenyi keessan kan waaqayyooti. Nu ofiin keenya iyyuu kan waaqayyoo waan taaneef qabeenyi nu qabnu hundumtiyyuu kan eenyuuti kan waaqayyooti jechuudha. Inni lammaffaa gadi of deebisuu, waaqayyoon sodaachuuf gadi of deebisuun qabeenya ulfina namaa kennaadha. Ulfina kan nuti argachuu dandeenyu, ulfina kan nuuf kennu waaqayyo. Yoo waaqayyo nama ulfeessine, yoo ayyaanni waaqayyo nama irra jiraanne, yoo waaqayyo ulfina namaa hin kennine nama ulfeessuu danda'u jechuudha. Kanaaf waaqayyo sodaachuuf gadi of deebisuun qabeenya ulfina namaaf kennaa jechuudha. Gafiroo tokko ulfaachuu yoo barbaaddan waaqayyo sodaadhaa, waaqayyoof gadi of deebisaa. Akkuma kanaati walii keenyaaf ulfina kennuu qabna, walii keenya kabajuu qabna, walii keenyaaf waan barbaachisu gochuu qabna jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu kan ta'e gadi of deebisee miilla bartootaa dhiqe. Miilla bartootaa dhiquun isaa gadi of deebisuu akka nuti sarara barruuf karaa biraa fakkeenyummaa gaarii nuuf ta'e fakkeenya gaarii akka sarara barruuf. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos gadi of deebisee nullee gadi of deebisuu sarara akka barru nu godhee jechuudha. Akkuma kana gaafa isa qaban isa reeban isatti tufanii cinaacha isaa waraanan fannootti ol baasanii kan hundumaa gochuu dadhabee yookiin ofirraa deebisuu dadhabeetu hin ta'in gatii keenya hundumaa sassaabee baatee fannoo irratti xumuree nuun bilisa baasu. Inni fannoo gubbaa irratti ol bahee xumurame jedha dhimma keenya xumure. Inni maqaan isaa Yesuus ilma Waaqayyooti. Inni fayyisaa biyya lafaati. Inni masiidha. Inni jireenya keenya. Inni yeroo hundumaa nu gargaara. Inni nuuf abdii keenya jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos fannoo irratti bahee xumurame jedhee waa'ee keenya xumuree jechuudha. Kanaaf firoo tokko gadi of deebisuu fi waaqayyo sodaachuun qabeenya ulfina jireenya namaaf kenna. Addunyaa kanarratti, addunyaarra jiraannu kanarratti yookiin lafa kanarratti jireenya waaqayyotu nu kenna. Jireenya yoo inni nu laanne homaa miti jechuudha. Jireenya nuti jiraannu nu eebbise kan nu kennu, jireenya eebbifamaa kan nuti jiraachuu dandeenyu yoo waaqayyo nuuf kennedha jechuudha. Namni jireenya gaarii kan inni jiraatu gaafa waaqayyoon sodaate gadi of deebisee waaqayyoof ta'u jireenya gaarii jiraata jechuudha. Jireenya isaa keessatti jireenya boqonnaa qabu jiraata. Akkuma kana amantoonni Gooftaa Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu isaanii fudhataniira jireenya qabu, jireenya bara baraa qabu. Inni jireenya bara baraa sana keessa bo'uun hin jiru, wawwaachuun hin jiru, abdii kutuun hin jiru, galgalli hin jiru, guyyaan hin jiru, bara lakkaa'uun hin jiru. Qulqulloota waaqarraa wajjin walitti dhufnee isa qulqulluu ta'e Yesuus ilma Waaqayyoof ulfina kennu jira jechuudha. Lafa sana maaltu jira? Faarfannaa jira, weedduutu jira, Yesuusin faarfannaa hin jajannaa jechuudha. Kanaaf egaa obboloota tokko qixaaf lafa jirtan hundumaatti gadi of deebisuu fi waaqayyoon sodaachuun qabeenya ulfina jireenya namaa kenna. Namni baay'een qabeenya barbaacha walii isa gurgura. Namni baay'een qabeenya barbaacha dabarsee ol kenna. Fooqii agamiyyuu qabaadhu, makiinaa agamiyyuu qabaadhu yookiin konkolaataa agamiyyuu qabaadhu
qabeenyatti qabdu hundumaa guyyaa tokko istee deemta. Wanti nama biraa hin hafne waan dhiisnee hin deemne yoo jiraate jireenya bara baraa sana. Kanaaf yeroo tokko waan lafa kanarraa hundi isaan darba. Qabeenya irra qabnu kun hin darba. Bifi keenya irraa kun hin jijjiirama hin darba. Maal gochuu qabna ree Waaqayyo sodaannee gad of deebisnee isaaf jiraachuu qabna jechuudha. Nagaa Waaqayyoo turtii gaarii.